Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jennatti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biftu oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina akkallatti mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Jeneraal Hayiluu Gonfaa marii marsaa lammaffaa Daarii Salaam Taanzaaniyaatti gaggeeffamee ture kan fashaleesse guddoota waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan mariirratti hirmaatan Profeesar Muhammad Hassanii fi obbo Xahaa Abdiiti jechuudhaan kan gadi dhufe yoo ta'u Jawaar Muhammad immoo kana dura dhaabbatuudhaan soba jaraa miti kan marii san fashaleesse isuma Jeneraal Hayiluu Gonfaati jechuudhaan quba itti qabee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli deemaa jiru cimeetti fufee jira. Har'as bakkoota baay'eetti lolli kun gaggeeffamee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaatii fi TPLF gidduutti muddamsuun jiru cimeetti fufee jira. Sanbata dabre lixa Tigraayitti lolli yeroo jalqabamee turetti deeggartoonni PP hedduun yeroo gabaabaa keessatti Maqalee fi Asmaraa ni to'atamti jedhaa kan turan ta'us amma garuu sagaleen isaanii dhabamee jira. PPLN cal'isaa filattee jirti. Meeshaa waraanaa gurguddaa walitti guuratuun gamaa gamanaa wallaaluun immoo hammaate jedhamee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee isin biraan gaha. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajji turuudhaan itti bohara. PP'n marii araaraa Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi PP gidduutti taasifamee turee fi fashale ilaalchisuun ajandaa haaraa qabattee gadi baatee jirti. Ajandaan haaraan PP'n qabattee gadi baate kunis qeeqni cimaan qaamota garaagaraa irraa isa mudatee jira. Xiinxaltootaa fi hayyoonni siyaasaa hedduun PP'n ajandaa kana qabattee kan gadi hin baate itti yaaddee beektee burjaajii uumuu fi kan jedhan yoo ta'u ajandaa burjaajiitii fi ajandaa haaraa kana qabatee kan gadi hin bahe abbaa yookaan hoogganaa garee maafayaa 220 jechuudhaan Jawaar Muhammad kan waame Jeneraal Hayiluu Gonfaati. Jeneraal Hayiluu Gonfaa marii nageenya Taanzaaniyaatti waraana bilisummaa Oromootii fi PP gidduutti gaggeeffamaa ture kan fashaleesse manguddoota ganna 60 oliiti jechuudhaan yaada kan dhiyeesse yoo ta'u Jawaar Muhammad immoo yaada kana cimsee dura dhaabbatee jira. Kuni dhugarraa kan fagaate jechuudhaan kan ibse Jawaar Muhammad. Jeneraal Hayiluu Gonfaa immoo namoonni yookaan manguddoonni waggaa 60 olii kan marii kana fashaleessan jechuudhaan inni dubbii itti jallisuu yaale maricha irratti kan hirmaatan Profeesar Muhammad Hassanii fi obbo Xahaa Abdii fa'aadha. Hayyoonni kun lamaan waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan maricha irratti kan hirmaatan yoo ta'u marii gaggeeffamaa tures milkeessuu fi garaagarummaa waraana bilisummaa Oromootii fi PP gidduutti jiru dhiphisu nagaa gidduu isaaniitti buusuu fi hojii guddaa hojjetaa turan jedhamee jira. Hayyoonni kunneen marii kana milkeessuuf yaalii guddaa taasisaa turanis osoo hin milkaa'in hafe jedhamee jira. Jawaar Muhammad hayyoota kana waliin Londanii fi Ameerikaatti wal arguun haala fashaluu marii kanaa irratti waliin haasa'uu fi sababa fashaluu marii gaggeeffamaa ture maal akka ta'e adda baafadhe jedhee jira. Marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daarii Salaamitti gaggeeffame irratti jaalmarroon kan hirmaate yoo ta'u manguddoonni kunneen lamaan marsaa lammaffaa irratti marii gaggeeffamaa ture irratti hin hirmaanne. Mariin gaggeeffame xumurame jaalmarroon immoo mallattoo mallatteessuu qofaa fi marii kana irratti argame odeeffannoo jedhu Jawaar Muhammad soba jechuudhaan kufaa taasisee jira. Marii marsaa lammaffaa kana irratti hirmaatuuf jaalmarroon garas osoo hin imalin dura wantoota hedduu irratti walii galame kan ture yoo ta'e illee qabxiileen murtee aangaa'ota ol aanoo barbaadan hedduun kan hafan ta'uu Jawaar Muhammad ibsuudhaan kanuma giddu galeeffachuudhaan fedhii nagaa qabu irratti hundaa'uudhaan jaalmarroon bosona ba'ee yookaan immoo dirree lolaatii ba'ee gara Taanzaaniyaa imale jechuudhaan Jawaar Muhammad kan ibse. Fashaluu marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaa Daarii Salaamitti gaggeeffamee tureefis Jawaar Muhammad sababoota eeree jira. Tokkoffaa jaalmarroon mariidhaaf akkuma bosona dhiha Oromiyaa irraa baheen dhiha Oromiyaatti lolli hamaa fi bal'aan baname jedhee jira Jawaar. Lammaffaa shanee balleessinee jirra. Jaalmarroollee gara biyyaatti akka deebi'u hin hayyamnu jechuudhaan ololaa fi akkasumas duula piroopoogaandaa bal'aan hojjetamaa turuu isaati jedhee jira. Sadaffaa gama mootummaa PPT bakka bu'uudhaan marii kanarratti marsaa lammaffaa irratti kan hirmaatan Geediyoon Ximootiyootii fi akkasumas Reedwaan Huseen marii kana dura gaggeeffame kufaa taasisuun mariin bifa haaraan akka jalqabu ijjannoo cimaa qabaatuun isaanii marichi akka fashalu sababa kan ta'e keessaa tokko jedhee jira. Sababni inni afuraffaan manguddoota qaama sadaffaa hojii dippiloomaasii hojjetaa turan yookaan araara kana irratti hirmaatan gidduutti garaagarummaan uumamuun
Mariin kun akka adda citu taasisee ture jechuudhaan Jawaar Mohaammed sababoota kanneen dhiyeessee jira. Fashaluu marii kanaatiifis gahee guddaa kan taphatan yookaan immoo mariin gaggeeffamaa ture akka fashalu kan taasisan Profeesar Mohammad Hassanii fi obbo Xahaa Abdii osoo hin taane Jeneraal Hayiluu Gonfaatii fi deeggartoota isaati jechuudhaan Jeneraal Hayiluu Gonfaatti quba qabee jira Jawaar Mohaammed. Gareen Jeneraal Hayiluu Gonfaa kun marii duraa fi marii boodas shanee akka dhaaba siyaasaa tokkotti osoo hin taane zooniidhaan qoonnee harka kennachiifna jechuudhaan mootummaadhaaf yaada dhiyeessaa turan jechuudhaan Jawaar Mohaammed saaxilee jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa yaada Jeneraal Hayiluu Gonfaa kana kufaa taasisuudhaan mariin kan itti fufee ture yoo ta'ellee haala nageenya naannoo Oromiyaa kan to'ate garee maafiyaa 120 shira guddaa xaxuudhaan mariin kun akka fashalu taasisan jedhee jira Jawaar Mohaammed. Dhumarrattis milkeessinee jirra jechuudhaan diggisii qopheessanii natti bilbiluudhaan marii fashaleessuu isaaniitiif gammachuu isaanitti dhagahame natti himanii jiru jechuudhaan Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Gabaabamatti tibba kana ajandoota hedduu minilikiin kan wal qabatu fa'aa gadi fiduudhaan naannessaa jiru. Kanaan itti milkaa'uu dadhabnaan kallattii kanaan uummata burjaajessuuf jechuudhaan xiinxaltoota fi hayyoonni siyaasaa yaada itti kennanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa loltoota PP waliin zoonilee garaagaraa keessatti gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun loltoota PP hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kibbatti, giddu galatti akkasumas lixa Oromiyaatti, kibba bahaatti loltoota PP waliin lola gaggeessee ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti humnoota badii yeroo dheeraaf dhiiga ilmaan Oromoo jigsaa turan ilmaan Oromoo haala baay'ee nama gaddisiisuun lubbuu isaanii galaafataa turan irratti har'as haleellaa raawwatuuf isii imalaa turte irratti hadheedhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan hoogganaa humnoota badii tokko dabalatee hedduu isaanii addunyaa kanarraa godaanse meeshaalee waraanallee irraa hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaa Abbayyaatti har'a barraaqan loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Aanaa Abbayyaa ganda Dhooqichaatti har'a barraaqan haleellaa loltoota PP irratti raawwatee loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduus madeessuun lamammoo jiratti booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun kan haleellarraa hafte guutumaan guututti gandicha keessaa yaasu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti har'a barraaqan loltoota PP waliin lola gaggeessuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Shawaa Bahaa aanaa Boosati ganda Nuuraa Heeraa bakka addaa buufata 5 jedhamutti har'a humnoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee hawaasa irratti dararaa dhaqqabsiisuuf turte irratti ganama sa'aatii 2 irratti haleellaa hadhee hidhuudhaan irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisu hedduus madeessa jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen 8 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 5 immoo madeessuu fi meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo buufata 5 irraa hanga kaleessa magaalaa Booleetti kan argamu buufata 6 jedhamutti loltoota PP ari'uudhaan haleellaa irratti raawwataa turu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Kan haleellaa irraa hafte immoo buqqisuudhaan heddicharraa baqachiisu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Qilxuu Kaarratti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kaleessa jechuun hagayya 4 2026 barraaqana aanaa Qilxuu Kaarraa ganda daandii duudii fi bulchiinsa magaalaa Qilxuu Kaarraa gidduutti waraanni bilisummaa Oromoo ganamaan hadhee hidhuudhaan haleellaa loltoota PP irratti raawwateen miidhaa qaamattii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwatee 2 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan hafte immoo baqachiisuun bittinneessuu akkasumas meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa
Aanaa gunattillee loltoota PP waliin lola gaggeessee ture irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola aanaa gunaa ganda gunaa gannatee jedhamutti loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti loltoota PP 4 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 5 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo eddichaa beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota PP'tiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kanaan wal qabate gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru kan immoo odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee mootummalleen gama isaatti opereeshinii jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti duulli gaggeessaa jiru cimee itti fufee jira. Oduun inni bira loltoonni PP hedduun mooraa waraana PP gadi dhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu itti fufanii jiru. Loltoota gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan keessaa inni viidiyoo irratti argitan kun isa tokkodha. Inni kun hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana PP gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufe simannaan ho'aan taasifameefii jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun inni viidiyoo irratti argitan kunis hidhannoo guutuu wajjin mooraa waraana mootummaa gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufedha. Isa kanaafis simannaan ho'aan taasifameef jedhamee jira. Walumaa galatti bakkoota garaagaraa irraa loltoonni PP hedduun gara lola kaabaa duuluu irra asumatti waan taane jechuudhaan mooraa waraana PP gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo baqachaa jiraachuun kan beekamedha. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti muddamsuun mootummaa federaalaatii fi humnoota TPLF gidduutti uumame cimee itti fufee jira. TPLF kaleessaa fi dheengadda meeshaalee gurguddaa kallattii garaagaraatiin gara daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar bakkoota garaagaraatti guuraa turan. Haala sochii guyyaa kaleessaa tureen TPLF halkan eda lola bantee waan bultu fakkaataa ture. Gama lamaan iyyuu meeshaa walitti guuratuuf ilaalaa wallaaluun cimee kan itti fufe yoo ta'u lolli yeroo itti ka'u hin beekamu malee ka'uudhaaf waan hin hafne jechuudhaan muddamsuun hamaan uumamee jira. Sanbata dabre lixa Tigraay Sharariinaa iddoo jedhamuun yeroo lolli dhohee turetti miidiyaaleen PPT fi akkasumas deeggartoonni PP hedduun lola ka'e irratti humnoota TPLF irratti miidhaan guddaan dhaqqabuu fi miidhaa guddaa dhaqqabeen booda humni waraana mootummaa PP gara Maqalee qajeeluun yeroo gabaabaa keessatti Maqaleellee to'ate achirraa yuucee'uudhaan Asmaras of jala oolchuu akka danda'u dubbatamaa ture. Garuu tahee hin agarre hanga siyaasa sagaleen isaaniitu badee hedduun isaanii cal'isa filatanii jiru. TPLF immoo lola sa'aa muraasa loltoota PP waliin gaggeesse irratti loltoota PP hedduu booji'ee jira. Loltoota PP kanas miidiyaadhaaf dhiyeessuudhaan hedduu isaanii haasofsiisaa jira. Haala nama ajaa'ibuun PP'n loltoota boojite haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan bashannansiisaa jirti. Dhiphina irraa balleessuudhaan abdii itti horaa jirti. Hedduus yaada isaanii sodaa tokko malee akka ibsatan taasisuudhaan sodaa irraa balleessuun jajjabeessaa jirti. Loltoonni booji'aman jedhamee agarsiifamaa jiran kunniinis lola guyyaa tokko irratti booji'aman jechuudhaan amanuun baay'ee kan nama shakkisiisudha. Kana jechuun odoo torbaan tokkollee hin lolin yookaan immoo guyyama torbaafillee lolli hin gaggeeffamin loltoonni kumaa ole booji'amuun kun baay'ee waan nama qaanessuudha. Mootummaan federaalillee gama isaatii injifannoo labsataa kan jiru yoo ta'u injifannoon inni labsates hedduu isaanii haleellaa qilleensaatiin miidhaan guddaan irra dhaqqabuu fi loltoonni TPLF hedduun isaanii ajjeefamanii jiru, hedduun isaanii booji'amanii jiru yoo jedhellee ragaa qabatamaan akka TPLF kanatti loltoota TPLF kana agarsiisan hin agarre. Kun akkuma jirutti ta'e gamtaan Awurooppaa abbuutii fi PP'dhaafis xalayaa barreessuun lola kaaba Itoophiyaatti jalqabamuuf deemu kana akka ittiin seenne akeekkachiisee jira. Lolli kun ni jalqabama yookaan itti seenama yoo ta'u taate lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu fixuu waan danda'uuf yookaan immoo galaafachuu waan danda'amuuf lolli kun akka itti hin seenamne jechuudhaan gamtaan Awurooppaa TPLF fi PP'llee kan gaafate yoo ta'u TPLF garuu kana waan dhageettu hin fakkaatu. Kana duraayyuu akeekkachiisa Ameerikaatii fi akkasumas dhaabbilee garaagaraa cinatti dhiisuudhaan lola kanatti kan seente. Lolli kun jalqabamuun immoo kan hin barbaachifnedha. Sababni isaas kan achitti dhumu ilmaan hiyyeessaa hedduun isaanii naannoo Oromiyaa fi naannoo Kibba biyyattii irraa kan walitti qabamanii fi dirqamaan garas geeffamanidha. Ilmaan hiyyeessaa lola kana keessatti lubbuu isaanii dhabuun immoo kan hin barbaachifnedha. Loltoota amma booji'amanii yaada kennaa turan keessaa baay'inni isaanii yoo xiqqaate parsantiin 80 naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa dirqamaan guuramanii garas geeffaman ta'uu
warroonni yaada kennan himanii jiru. Kun immoo baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kanaan wal qabsiisuun namoonni garaagaraa yaada kennaniin maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin ilmaan hiyyeessaa lola isaan hin ilaallee fi garas geessuudhaan qoraan ibiddaa yookaan rasaasaa taasisuun hin barbaachisu jechuudhaan lolli kun kan hin barbaachifne ta'uu dubbataa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadde kana hangammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hangeeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii kennaa nagatti nu turaa.